akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafuma jirtanitti hunduma keessaniif iyyuu jechuudha. An nagaa kooti jirtu miti halaamanni maatii waate har'a seenaa tokko isinitti immoo dhufe amma dhumaatti dhaggeeffadhaa irraa barachuu dandeessu. Bakka nan ga'ee jettan ga'uu dandeessu. Bakka yaaddesan fakkeenya farraatii mana namaa hojjetta ta'inna boru amma taakeetii mana mataa keetii keessa taa'uu dandeessaa. Faafrikaa namaa keessa hojjettaa laata qacaramtee biyya alaas ta'uu danda'a biyya keessas ta'uu danda'a. Boru faafrikaa mataa keetii akka qabdu beektaa laata. Seenaa dhugaa seenaan ofii kiyyaa dabarsee isinitti himuudhaaf dhufe maaliif akka inni isinitti himuu barbaadeen beeku seenicha jechuudha. Ani waggaa 9 kaasee naman ofii kootiin of gargaaree hamma har'a kanatti jirutti of gargaaree too of jiraachisedha. Akka as keessa tokko isiniin jedhu haati koo amma waggaa 9tti haati koo na guddisteetti. Waggaa 9 booda garuu haadha koo miti na guddisee haadha koo miti na jiraachisee. Waggaa umurii waggaa 9 jechuun mucaan koo ammoo dooniin koo waggaa 9 yaaddoon haadhaa jira. Haati koo akka abbaas akka haadhaas akka obboleettis akka obboleessas taatee na guddiftee waan hunduma koo taatee na guddiftee waan ta'eef jechuudha. Haati koo gaafan haadha koo irraa adda ba'u waan hundumtu koo waan duwwaa natti ta'e natti fakkaata. Garuu immoo ishii irraa adda ba'uun koo immoo ishii gammachiisuu kootidha. Ishiidhaa fi waan tokko gochuu koodha ishii irraa boqochiisuuf jedhee inni jedhachuudha. Seenaa kana abbaan biddeenaa koo ani abbaa koo xiqqoodhuma irratti narraa du'anii ani mi'a abbaa koo hin beeku. Abbaan koo gurraacha ta'ee diimaa ta'ee hin beeku ani seenaa abbaa kootii hin beeku. Maal akka inni ta'e maal akka inni keessa akka inni ta'e maal akka inni ta'e ani seenaa abbaan beeku mi'a abbaas hin beeku mi'a haadhaa malee jechuudha. Ani abbaa waggaa jedhan amma waaman abbaa burratan waa'ee abbaa baree haati koo immoo waa'ee miidhaa abbaa kootii jechuun waa'ee dhiirotuma galatti ani ka gara jabeessa ta'uusaan beekaa. Gara jabeessa dhiirotaa natti himtee na guddiftee. Dhiironni gara jabeessadha. Dhiirota bira naqinii dhiirota faana naasa'inii ofii kee of eegii ofii kee of jabeessii ofii kee jiraadhu ofii keetiif of ta'inaan jettee na barsiifti waan ta'eef jechuudha. Dhiira faanallee dhaabadhee odeessuudhaaf nan sodaadhaa jechuudha. Maaliif gara jabeessa jettee waan natti himtuuf. Akkasumas immoo abbaan biddeenaa koo hoggaanni haadha koo reebu nan argaa. Hoggaa isaanii wal lolan nan argaa. Kanaaf dhiiraaf waan gaarii tokko hin qabu. Maal akkan jedhaa guddadhee isinitti himuuf jechuudha. Keessattuu shamarran biyya arabaa jirtanis ta'uu danda'a. Shamarran biyya keessa jirtanis ta'uu danda'a. Shamarran addunyaadhuma kamirra jirtan ta'uu danda'a. Waan tokkoon ofiin jedhaan ture. Maalan ofiin jedhaa Adaanech kana keessaa hin baata. Adaanech hin deemta kana keessaa rakkin dhugaa isheen natti dhuftu nan ba'a rakkina kana keessaa. Abbaan biddeenaa koo gaafa inni na rukutu haati koo garaa haadhatii irra dubbachuu gaafa dhuftu intala keenya irratti goobsitee intala keenya irratti akkas gootee jedhee gaafa isaan immoo isaan ka'anii ol lolan maal kana mannaa yoom bakka barbaade bakka namni na agarretti irraa badee haati koo anaaf jettee reebbamti haati koo anaaf jettee rukutamti. Kanaafuu maaloon irraa deemin jedhachuudha. Achitti gaafa inni jedhee biraa bakka isa dhumaa haadha koo irraa gaafa adda ba'u adaadaa kootu nu dubbisuudhaaf gara haadha koo bira dhufaa jirti. Haati keenya maatii keenyaaf mucaa dhumaatii mucaa haadha jaalatamtuudha. Baay'ee jaalatu. Obbolaa 8 qabdi. Obbolaa ishee 8 achi keessaa tokko bichaa jalaa boqote malee torbanuu baay'ee ishee jaalatu. Hundumtuu dhufee ishee ilaala. Mucaa dhumaatii baay'ee ishee jaalatu jechuudha. Achi adaadaan koo ishee dubbisuudhaaf gaafa gara biyya san deemtu kilbee jiraatti haati koo. Gaafa achi deemtu abbaa biddeenaa koo dallaarraa
hari'eetoo na rukutuu akkasitti dallaarra nanu taala gaafan jedhu dhufee lafee as keessa nagaluudhaaf ture dallaan irra utaalu suni adaadaan koo immoo dhaabatteet inni dhuftee dhamee toon eegamne shiingiin cidhaa gara kilbee dhufuutti inni taasitteetu waan inni yaanneef gaafa na argitu achuma dhaabattee duuteetti seete gaafa akkasitti gadi dallaarra nu taale akkasitti kanarra dhiigni koo jilbi kun akkasitti qunca'ee dhiigni kun kanarra jiga jechuudha. Manattis hin gallee adaadaan koo mana haadha kootitti anuma fudhattee ofirra deebitee mandara gara biraa bultee na fudhattee giincitti galtii jechuudha. Waggaa 9 kootti na fudhattee giincitti galtii. Isaan booda jireenya jireechuun jireenyi haadha biras ta'u haadha kee biratti hin beeloftuu hin dheebottuu amma tokko holloluu ta'a malee jechuudha. Waan yaaddoftu hin qabdu. Isaan booda garuu bu'aa baay'inaan ni dabarsaa jiru. Bu'aa baay'inaan keessa deemaa jiru. Tokko haadha koorraa yeroo jalqabaatti kan adda bahee lammaffaa immoo haadha koo achitti rukutee ajjeesaan jedhu sammuu koo keessa hin deddeebi'a. Waan baay'ee waggaa 9tti amma mucaa koo waggaa laalu waggaa 9tti mucaan koo ani umurii mucaa koo keessatti gaafa dhufu ilaalu mucaan koo amma waggaa 9 ani waggaa 9tti biddeenan toshaa jechuudha. Biddeenan toshaa waggaa 9tti akkasitti waan bareeda dhaabadhee nan toshaa ture. Waan hundumaa waan namni hojjechuu qabu hundumaa nan hojjedhaan ture. Kanaafiyyuu garuu achi keessa ta'ee maalan jedhaa boruu akkasan ta'a. Boruu akkasittan jiraadha. Magaalaan jechuun bakka haadha kooti biyya haadha kooti taa'ee yaa Waaqayyo gooftaa magaalaa Itoophiyaa keessaa iyyeetti na godhitoo magaalaa Itoophiyaan qabdi jedhamtu keessa na jiraachisiin jedhaan ture jechuudha. Ani beeku waa'ee bakka guddaa amma anaaf kilbee jiraadhe magaalaa guddoon giinci ta'uu danda'a. Ani beeku kanaaf baadiyyaa keessadha waan ta'eef jechuudha. Umurii waggaa 9tiin isaan booda gaafa Waaqayyo na gargaaree giincitti na dhufe giincitti gaafa dhufu magaalaa xiqqoodha. Magaalaa xiqqoo sanirraa gara magaalaa xiqqoo magaalaa giincitti gaafa dhufu jechuudha. Yaa bakki itti dhaladhee itti guddadhees magaalaadhuma giincitti amma waggaa 5tti waggaa 4 kan biyya san deeme. Yaa Rabbii yaa gooftaa iyyeetti na godhiitii haadha koottifis ofii koottifis gargaaruu akka hin danda'u mee na godhiitii na baasi jedheen kadhataa ture jechuudha. Kana gidduutti jechuun koo hundumtuu algaa miti waan hundumti isaayyuu jechuudha. Waan namatti tolu miti waan nama gammachiisu miti seenaan ani dabarsu. Akkoon koo jira abbaan haadha kooti nafaanaa gatii kaffalaa. Jechuun maqaa yaaddoon haadha kootiin jira. Haadha koorraa reefuun yeroo jalqabaatti kan adda bahee hundumtuu waan dukkana namatti ta'u tokko jira. Achitti ijoolleen adaadaa kootii faana walii galuu dhabuun jira maal hedduun jira. Kutaa lammaffaa isaa laayikii waggaa guutanitti isinii fufu seenaan ani dabarsa jechuudha. Waggaa 9 amma waggaa 38tti keessa jiru. Yoo viidiyoon kun 3,000 gale laayikiinsaa yoo 200 gale ittaan isinii fufa. Seenaan dabarsuu hundasaa isinii fani amma as jirutti waan afaan keenyaa akka hammachuu dandeenyu jedha nagaan naaf turaati.
kutaa lammaffaan walitti deebina.